Ashama harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abeeloof nagaan araarri waaqayyoo lafa bakka jirtan haala jirtan hundumaa keessatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya aanaa dhufu baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Warreen har'a gara chaayinaal kiyya dhuftanii aanaa dhufu baga dhuftanii baga nagaan dhuftanii baga nutti dabalamtanii. Akkasumas warri na hordofaa turtan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa yeroo hundumaa akkuma beekamu wantoota isin fayyadu wanta unullee fayyadu isinii qaqqabadheen nan dhufa yeroo hundumaa jechuudha. Wanta qabatamaa ta'e ofii kiyyaa ofirratti tiraayii godhee yookiin immoo yaaleetiin malee akkanumaan miidiyaa jedhee isinii baasuu hin dandeenye waadaa isiniif galeen ture. Har'as jechuudha rifeensa keenyaaf zayita nuyi egaa yaani biyya keenyatti ture akkuma beekamu zayita baay'ee gosoota zayita adda addaa wanta fayyadamnu hin qabnu yoo argannedha. Yoo dhabne zayitii qibaatii ciqaa maaloo jedhamu kana fayyadamna. Garuu erga gara biyya Arabaa deemneeti immoo haalli qilleensaa jijjiiramurraa kan ka'e akkasumas immoo hijaaban baay'een keessan hin beektu hijaaba uffachuu keenyarraan kan ka'e rifeensi keenya baay'een miidhama. Akkasumas immoo ho'a sababa ho'arraan ka'e bishaanis immoo sababa ashaboo qabu waan adda addaatiin rifeensi keenya baay'ee jijjiiramaa dhufa. Isa dur biyya jirrurraa isa amma as jirru baay'ee jijjiirama. Yaani hin goggogaa hin caccaba baay'ee inni bubuqqaadha. Qibaatii waan jiru nutti fakkaatu ture. Egaa deemsa keessa immoo galata waaqayyoo deemsa keessa egaa qibaatii argadhee fayyadamuu jalqabee mataa kiyyarraa kaasee isinis immoo akka itti fayyadamtani qibaatota nu fayyadan isiniif qabadhee dhufeen jira. Isinis immoo yeroo hundumaa qibaatii sana yoo argattan online irraa yookaan madaamii keessanitti screenshot gootanii yoo ergattani rifeensi keenya already kuno asasitti baay'ee caccaba. Rifeensi kiyya akkasumatti ture dur yeroo ani qibaatii hin dibanne dhugaan siniin jedha yeroo qibaatii hin dibanne kuno hani as jira asiyyuun ga'u suura isaa sinii kaa'e asiyyuun ga'u jechuudha. Har'a garuu qibaatii yeroo fayyadamuu jalqabetti kuno as gahee jira. Dhugaadha baay'ee tokko jijjiirama argadhee jira galata waaqayyoo. Isinis immoo akka itti jijjiiramtan nan jedha. Maaskii adda addaa mana keessas nan ejjedha. Akkasumas immoo qibaatii online irraa bitee baay'ee natti tole. Rifeensa baay'ee lallaaffisa. Akka inni immoo bubuqqaane faanuu jalaa caccabne faanuu go'ummaa isinii qabadhee dhufeen jira. Hordoftoota kiyya walumaan ejjennaa qibaaticha maal akka ta'e akkamitti akkatti waliin Meksikoonu haala itti fayyadamnu walumaan ilaalaa isiniin jedha. Na hordofaa walumaan deemnee hirdimna. Kinoo jaalatamtoota kiyya amma kan har'a isinii qabadhee dhufee kunoo kana fakkaata. Maali dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko rifeensa lallaaffisee ajaa'iba kana baay'ee na fayyade anaan kan akka rifeensi kiyya baay'ee caccabee harca'u ture yeroo gabaabaa keessatti kan narraa dhaabedha. Yeroo akkasumas immoo gatiinsaas salphaa kan ta'e biyya kam keessatti illee argamuu kan danda'u shooppii yookiin suuqa kam keessatti illee kan jiru ofii keessan suuqa deemuu baattan illee jechuudha. Suuraa kana screenshot gootanii madaamii keessanitti argachuu dandeessu. Madaamiin keessan isinii fiduu dandeessi. Special keessumaa immoo zayita kana jechuudha. Vaaziliiniin kuni rifeensaafis akkasumas shismu kuni jechuudha. Rifeensaafis gogaafis baay'ee tokko bareedaadha. Dhugaa viitaamin E qaba. Baay'ee lallaaffisa. Reetii yookiin immoo hargisa jechuudha. Hargisni gosa kamiifillee ta'e baay'ee tokko barbaachisaadha lallaaffisuu fi kana qobaas yoo ta'e kokonaatiin immoo indiyaanii yeroo hundumaa itti fayyadamu in argitu. Anis waggaa 2 ol itti fayyadamaan jira. Akkasumas immoo flex oilii yookiin immoo zayitii wanti jechuudha talbaa zayita talbaa ani bitamu jechuudha.
baay'ee bareeda rifeensaa fi xiqqoo qaaliidha inni kun xiqqoo qaaliidha. Yoo isa kana bitachuudha baatan immoo talbaa mataa masaa bittanii jeelii isaa manatti illee hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kun amma farmaasii irraa bitama jechuudha. Farmaasii irraa gatiin isaa qaaliitti bitama. Onlaayinii irra illee jira. Gatiin isaa xiqqoo qaaliidha inni kuni. Gin warri kuni babbareedaadha. Akkamitti akka ani itti fayyadamus immoo isin argisiisa jechuudha. Amma kunoo isa kanarraa haga har'a qofa dibadhu. Ani har'a qofa zayita walitti xammaree kaa'uun jaaladhu. Har'a bichaa kunoo haganuma kana itti buufadha. Isa kana jechuudha. Ammoo kokonaatii kanallee haga har'aa qofa itti bubbuufadhaan. Haga har'aa malee hin barbaadu jechuudha baay'eesa. Maaliif hanarraa bichaa itti fayyadamu. Akkasumas kunoo egaa aloveeraa yookiin immoo herbaalii kanallee jechuudha. Akkasuma itti godhadhee isin argisiisa. Harki kiyya tokko waan ta'eef xiqqoo na dhiba. Kunoo kan haguma kana jechuudha. Haguma kana haala kanaan akkanitti immoo akkanii wal keessa godhus na hordofa. Ani amma kunoo ergaa akkas gooneeti maal goonaa kunoo sekendii 10 irra godhee jira. Mukree fi sekendii 10 qofa baay'ee irra hin gootanii sekendii 10 qofa keessanii jechuudha. Labbi gootu sekendii 10 qofa kan keessa tursitanii jechuudha. Kinoo amma sekendii 10 saafixee indiyee yoo macarrashaarra yeroo inni ga'u jechuudha. Maalirraa akka inni gahe ilaalla. Kunoo kana fakkaata. Yoo baay'ee ho'istan jechuudha. Amma egaanii yeroo akkasitti isinii fi lab jedhee zayitiinsaa labbi jedhee ho'eera waan ta'eef maal gootu sirriitti wal keessa maaktu akka inni miiksii ta'utti jechuudha. Miiksii yaani wal fudhatutti jechuudha. Akka inni wal fudhatutti kunoo haala kanaan akkasittiin kunoo qodaa duwwaa qaba. Rifeensatti yeroo dibannu baay'ee namatti tola. Lafatti nama jalaa hin dhangala'u jechuudha. Innaa kunoo garmalee hin ho'istan already isinitti himee jira. Yoo garmalee ho'istan baay'ee rifeensa keessanii gubaa ta'uu danda'a. Ani amma fayyadama waan ta'eef kunoo haala kanaan akkasittiin itti fayyadamna jechuudha. Amma kunoo asitti naqee kunoo as naqadheetaniin ani ka har'a qofaa itti fayyadamu qopheeffadhe. Innaa akka qopheeffadhe kanammoo akkaataa fayyadama isaas itti fayyadamee isin argisiisa. Na hordofaa ammallee isiniin jaalatamtoota kiyyaa turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Egaanii obboleewwan kiyyaa kunoo ammoo fayyadamee isin nan argisiisa. Akkaataa itti miiksii wal keessa godhannu isinitti argisiiseen jira. Ammoo kunoo rifeensa kiyyaa yeroo hundumaa hin jijjiiru lamattaniiraa jechuudha. Maaliif rifeensa yeroo lamatti hirannu baay'ee nu fayyada. Maaliif nu fayyada jettanii rifeensa asii achi yeroo filannu asii achi addarraa sokkaa adeema. Sababa kanaaf yeroo hundumaan akkasitti ashamee yookiin immoo akkasittiin zayitiillee yeroo itti fayyadamu haala kanaanii itti fayyadamaa isiniin jedha. Innaa isinis haala kanaan akka itti fayyadamtan yeroo hundumaa mushuxii yookiin immoo filaa gurguddaa wanti isaa gurguddaa ta'e jechuudha. Habbisa fireensa kunisa guddaa ta'e itti fayyadama. Innaa haala kanaan kunoo akkasittiin qarqara akkasitti rifeensa keessan qabaa akkanatti asti jabeessaa qabaate yeroo filtan suuta ji'a asirraa wal kaachisa. Asirraa erga akkasitti kaachistanii asiin gadee ana akkanatti filtu. Yeroo kana mushuxiin rifeensa keessan tasa fuudhee hin deemu yoo akkas gootan. Yoo immoo as qarqarri kun walitti marmarmaa ta'e isin humnumaan asii gadee lixxi gootan baay'ee fuudhee deema. Har'as borus aqee akkas yeroo ta'u isin jaraate miidhamaa adeema isiniin jedha. Amma kunoo haala kanaan ani kan itti fayyadama zayita kana jechuudha. Kunoo zayitii kana hojjedhee dhufee jira. Haala kanaan immoo irra caalaa han zayitii itti diddiwatan jechuudha.
otoo kunoo waan akka kanaa ta'ee online irraa bibbitattanii jechuudha. Kun akka kanaatu ta'ee rifeensa keessan keessa isinii gaggala. Anamma kuni xiqqoo figiila yaani xiqqoo furdaadha. Sababni isaa afaan isa kanaa bal'aadha jechuudha. Bal'aadha xiqqoo furdaa waan ta'eef immoo waan vaaziliinii qabuuf jechuudha. Inni kun immoo fasaashii zayituma fasaashii qofaaf sin fayyada yaani dafee isinii buusa jechuudha. Kun immoo furdaa waan ta'eef rifeensa keessan akkasittiin keessa isinii gaggalchaa jechuudha. Akkasitti itti fayyadamtu. Hundasaa keessa jechuudha. Hundasaa haala kanaan edda itti fayyadamtanii immoo qarqara isaatti jechuudha. Haala kanaan rifeensa keessan jechuudha. Akkasittiin itti qibaatii isaatti laxxalax gootaniitiin diddibduu jechuudha. Maaliif isin fayyadaa? Yeroo kaan itti aansi immoo masaajiin baay'ee tokko barbaachisaadha. Isiniin jedha. Erga toshitanii masaajii gootaniitii qibaatii itti dibdanii jechuudha. Rifeensa keessan miiccanii qulqulleessitanii dursa rifeensi keessan qulqulluu ta'uu qaba. Rifeensi keessan dafqa adda addaarraa gaan beektu nyaata hojjettu wanta hunda hojjettu. Rifeensa keessan haala kanaan akkasitti erga masaajii gootaniitii qarqara isaattis jechuudha. Haala kanaan baay'ee furdaa ta'ee jira argitanii. Baay'ee furdaa ta'ee jira haala kanaan jechuudha. Na wal keessa yeroo miiksii ta'u argitanii akka qibaatii ta'a. Kun immoo baay'ee tokko rifeensa akkasitiin baay'ee tokko rifeensa jechuudha. Rifeensaaf baay'ee bareeda. Baay'ee akkasittiin itti fayyadamtu. Egaa kunoo akkas gootaniitii rifeensa keessan maal gootu ooftu malee akkasittiin hin kaa'ina. Anamma haala kanaan akkasittiin nan dhahaa jechuudha. Yeroo ooftanii already rifeensa keessa miiccattanii isiniin jedheera. Akkasittiin ooftu. Baay'ee faayidaa qaba rifeensa keenya haala kanaanii akkasitti yeroo oofnu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa ta'a hin caccabu. Hatta yoo raftanillee jechuudha. Yoo yeroo abdan bakka lama qofa kana bakka baay'ee qaqalloo isaa hannu fayyadus immoo isa qaqallaarra isa kanatu irra nu fayyada jechuudha. Haala kanaan ashamattanii qibaatii keessa diddibataniiti yoo raftan dhugaa rifeensi keessan hin jijjiirama. Yoo inni jijjiiramuudha baate abee maal jettinaan jettu itti fayyadamaa isiniin jedhaan fi kiyyatu warra hundumaa itti fayyadameetaniin fayyadamaa isiniin jedhaa jechuudha. Haala kanaan akkasittiin ooftu jechuudha. Baay'ee salphaa hammana namaa isin geessine hammana keessan keessatti godhachuu yookiin immoo dhahachuu dandeessan jechuudha. Hatta hojiitti deemuu dandeessu. Yoo xiqqoo calaqqise gaayaa'u biyya Arabaa jirtu zayitii yeroo calaqqisu rifeensi keenyi fi kan isaanii adda mitiire yeroo rifeensi calaqqisu baay'ee hin jaallatan wanta waasakaa yookiin immoo qulqullina isaa nama eegganne nama fakkeessu waan ta'eef jechuudha. Xixiqqeessitanii rifeensi keessan akkuma gogaa hin taane tasa rifeensi keessan goguu hin qabu. Sababiin foroforiin nutti ufuufillee sababii makanaafidha. Sababuma gogaa ta'eefidha. Otoo ji'aa ta'e foroforiin tasa sinitti foroforiin ture dhugaa rabbiin siniin jedhaa daakuu har'a miicee bor daakuu ta'a ture. Haala kanaan akkasittiin bareechattanii jechuudha. Yeroo hundumaa akkasitti yoo raftan galgala yoo gootanii bultan shaffantanii akkasittiin gootanii galgala shaffanattanii raftu. Shaffanattanii yoo raftan buru wanti tokkollee waala qibaatii wanti tokko hojii keessan itti hojjettu akkasitti ol deddeeffatanii hojii keessan hojjetattu mana namaa keessatti jechuu isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo guyyaa amma kaa'anii akkasitti eega dhahadheetii haga guyyaa 3 hin hiiku rifeensa kana. Tokkoffaa ani namni na argullee hin jiru namni arguu hin jiru rifeensa kiyya isumarrattis immoo
hojiitti yoo baatanis isinis rakkoo tokko hin qabu. Yoo hojiitti baataniyyuu jechuudha. Ittiin hojjechuu dandeessu namoonni ijaa ofirraa fuudhuu dandeessan biyya adda addaa jirtan jechuudha. Rakkoo tokko otoo isinirra hin geessisiin haala kanaan itti fayyadamtu isiniin jedha jaalatamtoota ko. Kunoo asiinis akkuma isa karaa asirraanii maasaajii godhee dhahee akkasumaan maaliif viidiyoo wanumatti aansee baay'isee dheeressee waraabee nama gofonnona ilaaluun haala yeroo irratti haala waan tokko irratti yeroo ilaalanii baay'ee nama dadhabsiisa. Viidiyoo tokko ilaalanii xumuruun nama dadhabsiisa. Ijaa ta'eef jechaan viidiyoo kutee gabaabsuuf jedheen karaa tokko isinitti argisiisa. Karaa tokko yoo ilaaltan karaa tokko foormulaama isa achiiniitiin hojjetameetiin jechuudha. Kanaafiyyuu waan piroosesii biraa hin qabu. Obboloota kiyyaa ana baay'ee natti tolee jira qibaatiin kuni. Isiniinis immoo akka isinitti tolu abdii guddaa nan qaba. Kanaaf yeroo hundumaa jechuudha haala kanaan kunoo akkasittiin anin baay'ee isiniittiin tolu dhugaan isiniin jedha. Rifeensa kiyya duraa ilaalee amma yeroo ilaalu baay'ee tokko jijjiirama qaba. Tooran deemu kana yoo deemtanii itti jijjiiramuu dandeessu. Itti fayyadamaa obboleewwan kiyyaa. Warri immoo viidiyoon kiyya immoo isinitti tole immoo jechuudha. Like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa isiniin jedha. Yaada qabdan yookiin immoo gaaffii qabdan immoo keessarraan na gaafachuu dandeessu. Yoo barbaadan feesbuukiin kiyyallee Abeeloof jedha. Telegiraamiin kiyyallee akkasuma lakkoofsa kanaan dura illee isinii kenneen jira. Karaa keessaas na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Komentii jalattis yaada keessan hanga hin danda'ellee anillee tokkoonis isiniin deebisaa. Genereeshinii walumaa galatti isinii deebisuu nan danda'a. Hanga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Ciao nagaan tura.